Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire akkam jirta ati qaalin namaa kan ammaan tana viidiyoo tana daawwachaa jirtu simbaana ati Rabbiin nama hundarraa adda godhee lafa tana irratti uume kan nama biiliyoona 8 ol keessaa addatti waan hedduu takka Rabbiin kenneef Rabbiin isa amanee itti gaafatamummaa hedduu takka laateef na dhageessaa obboleessa kiyya obboleettii tiyya shimbirroo yeroo mukarra teessu muka san abdatteetii miti kan ishiin abdattee muka dheeraa san gubbaa baatee teessu gofla ishiiti yoo damee mukaa ta ishiin irra teessu sun jalaa cabte shimbirroon sun lafatti hin kuftu gofla ishiitiin bararteetii lubbuu ishiitis baraarte egaa atis obboleessa kiyya obboleettii tiyya Rabbii gaditti mataa kee qofa irratti amani namni ati abdatte yoo si dheesse inni ati irratti hirkatte yoo si jalaa cabe namni ati amante yoo deebi'ee si gane kophaa keetitti akka dhaabbachuu dandeessu jabaadhuuti itti agarsiisi yeroo mara dibbee namni sii dha'u yoo dhiichifte akkaataa inni itti sii dha'u wal faana deemuun hedduudha ulfaata yeroo fedhe suuta dhawa yeroo barbaade ammoo ni jarjarsa yeroo kana gaa atis dhiichisa santu si jalaa bada mee laali konkolaataa namni siin oofu keessa yeroo teesse saffisa ati barbaadde saniin osoo hin taane saffisa konkolaachisaan oofuun bakka barbaadde san geessu konkolaachisaan yoo fedhe suuta oofa yoo fedhe ammoo ni ari'a fedhii keetiin osoo hin taane fedhinnaa isaatiin deema jechuudha jireenyi ilma namaa kunis akkasuma yoo yeroo mara namarratti hirkatte akka barbaaddu gonkumaa hin argattu bakka yaaddus gonkumaa hin geessu akkuma konkolaataa sanitti jireenya keetillee namaatu siif oofa jechuudha karaa keetiif yoo atummaan mataan kee itti gaafatamummaan fudhanne galma barbaaddu gahuun abjuu taheeti hafa ilma namaa kana hundaa Rabbiin adda addatti isaan uume hundaafuu itti gaafatamummaa garagaraa kenneef atis itti gaafatamummaa siif kenname san nama biraatiif fuutee dabarsuu osoo hin taane atummaan ifumaaf itti gaafatamummaa kee baachuutu sirra jira wanni tokko sirritti jabeessinee hubachuu qabnu abbummaan fedhe itti gaafatamummaa jireenya nama biraa fudhachuu hin danda'u osoon hin fudhadha jeelleedha itti gaafatamummaa isaa malee ta nama biraa gonkumaa bahuu hin danda'u obboleessoo yoo injifattes yoo injifatamtes dhumarratti bu'aan lameenuu kan keetuma namni gariin si gargaaruu danda'a gariin ammoo gufuu sitti ta'uutu mala garuu murtii dhumaa murteessuudhaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu suma mataa keeti quba qabaadhu dhaabbachuu yookaan itti fufuun filannoo keeti jireenya keetii irratti namni tokkolleen akka murteessine jabaadhuti ofirraa eegi jabaattee kaayyoo kee ka barbaaddu san bira gahuudhaaf murannoo fi murtiinis keetuma qofa kuftee bakkuma jirtu sanitti hafuudhaafis filannoon harkuma kee qofarra jira ilma namarraa waan takkalleen eegin namni yoo waasii godhes gargaarsuma xiqqaa tokko yeroo muraasa qofaa fi si danda'ee jiraata maatiin ati irraa dhalatteehu gaafa umriin tee 18 dabarte akka ati of dandeessu barbaadan akkuma siin jee namni hundi itti gaafatamummaa mataa matatti isaaf laatameetu jira dhugaadha milkaa'ina kee keessatti namni qooda olaanaa qabu ni jira namni waan danda'u hundaan si cinaa dhaabbate hedduun jiraachuutu mala garuu kan tulluu milkaa'inaa gubbaratti ol ba'u sun si quba qabaadhu jireenya kee keessatti yoo ati kufte namni tokkolleen kasi wajjin kufu hin jiru namoonni hanga fedhan sitti dhiyaatanilleen abaluu kufe ja'an malee abaluu wajjin kufnee namni jiru hin jiru obboleessoo jireenyi kun filannoodhaan kan guutameedha filannoon kee garuu kabakka barbaadden si ga'u ta'uu danda'a kabakka jirtu raahuu sadarkaa gaditti gasi buusus ta'uu mala waan si ajaa'ibu garuu filannoon hundinuu harka kee kanarra jira osoo hin murteessine dhaabbatanii itti yaaduutu barbaachisa filannoo keessaa inni hundarra hammaatu isa miira keessa galanii murteessanidha murteen akkasii bu'aa isarraa miidhaa isaatu heddummaata waan yaadaa turte irra deebiitii yaadi ammallee waan irra deebitee yaadde san irra deebiitii yaadi obboleeyyan kiyya kan irra jiraachaa jirru kun dirree taphaatii bar tapha kubbaa osoo hin taane tapha jireenyaatu dirree kanarratti taphatama qabsoon hanga barbaadamuu ol hirriibni ammoo hanga barbaadamuu gad hin barbaachisu qixa isatti gaafa jiraatan jireenyi ni mi'aawa
yeroo mara jireenya ati barbaaddu jireenya si maluu miti waan guddaadha hawwita garuu wanni ati hojjettuu fi akka ati itti yaaddu xiqqaadha waan barbaaddu san gaafa dhabde ammoo hiraaraa jiraata sababni isaa namni waan tokko barbaadee dhabe wanni inni san booda argatu hundi xiqqaadha itti fakkaata jireenyi xalayaa adiidha obboleessoo xalayaa eenyummaa kee akka irratti barreessituuf siif kennamteedha waan hanga irraa jireenya kee keessatti hojjettee fi milkeessite yoo xiqqeessitee ilaalte of tuffachaa jirta fuuldurallee waan guddaa waan milkeessitu gonkumaa wasitti hin fakkaatu waan hojjettu keessatti of dinqisiifadhu waan guddaa yaadi waan guddaa hojjedhu rabbii gaditti mataa kee qofa abdadhu namarraa humaa takka hin eeggatin matuma keetiin imala kee jalqabi waayilas ofumaaf ofii tahiiti imala kee itti fufi ati waan dandeessu hunda godhi waan ati hin dandeenye ammoo inni danda'u akkasiif godhu gonkumaa hin irraanfatin fixadhe viidiyoo haaraa fi yaada haaraa hanga walitti deebinutti nagayatti naaf tura isinin jaaladha